Gadaan Tuulamaa alangee gadooma waliif dabarse. Waggoota 8 darbaniif abbaa gadaa Meelbaa Goobanaa Hoolaan gaggeeffamaa kan ture Gadaan Tuulamaa har'a abbaa gadaa Muudanaa Geetuu Taliilaaf alangee dabarseera. Abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa karra duudhaa fi seera sirna gadaa eegeen alangee eebbisanii gadaa Muudanaaf dabarsuun yuubamaniiru. Yuuba Goobanaa Hoolaas of qalanii abbaan gadaa Geetuu Taliilaas gadoomaniiru. Sirna gadaa keessatti alangaan mallattoo aangoo qofa miti. Mootummaa seeraan daangeffame, itti gaafatamummaa hawaasaa fi aangoo yeroo murtaa'eef uummataan kennamee bakka bu'a. Kanaaf alangee dabarsuun meeshaa tokko harkaa gara harkaatti dabarsuu qofa osoo hin taane amanamummaa, itti gaafatamummaa fi aangoo hawaasaa dabarsuudha. Seenaa sirna bulchiinsa dhala namaa keessatti rakkoo guddaan yoo hedduu mootummaa hundeessuu miti. Mootummaa itti fufsiisuudha. Aangoo qabachuun salphaa ta'uu danda'a. Aangoo karaa nagaatiin dabarsuun garuu hojii ulfaataadha. Mootummoonni hedduun aangoo irratti wal lolan. Sirnoonni hedduunis wal harkaa fuudhiinsa aangoo dhabuurraa kan ka'e kufan. Rakkoo siyaasaa hedduunis gaaffii tokkorraa madda. Mootummaa kana booda eenyutu mootummaa ta'a kan jedhu. Uummanni Oromoo garuu jaarraalee hedduu dura gaaffii kanaaf deebii tarsimaa kenneera. Deebiin sunis hangafa qaroominaa bulchiinsa addunyaa kan ta'e sirna gadaati. Sirni gadaa aangoo nama dhuunfaatti hin dhiisu. Dhaabbataatti kuula. Nama caalaa seera, mootummaa caalaa sirna, yeroo mootummaa tokko caalaa itti fufiinsa hawaasaa irratti hunda'a. Kanaaf abbaan alangaa ni jijjiirama, sirni ni hafa, namni ni darba, mootummaan seeraan qajeelfamu garuu itti fufaa jedhame. Sirna gadaa keessatti aangoon yeroo darbamu mootummaa ni haaromsa malee hin laamsheessu. Sirni gadaa seenaa keenya qofa miti. Gumaacha keenya qaroomina sirna bulchiinsa dhala namaatiif taasifamedha. Kanaaf ammoo wal harkaa fuudhiinsi alangaa gadaa Sadeen Tuulamaa marsaa 71ffaan kun itti fufiinsa aadaa qofa osoo hin taane itti fufiinsa qaroomina siyaasa uummanni keenya ijaaree dhalootatti dabarsaa dhufeeti. Akka kooraatti alangeen yeroo dabarfamu sirni hedduun wal duraa duubaan taasifamaniiru. Guyyaa sirni axxaarrii ardaa jiilaa qulqulleessuun raawwatame alangeen Meelbaarraa Muudanatti darbeera. Sirna sanarratti foollee fi luboonni dhiichisaniiru, akkasumas taphataniiru. Yeroo sanatti sadarkaaleen gadaa dabballeerraa haga gammoojjiitti faaruu fi dhiichisaa ittiin aangoo sanaaf beekamtii kennaniiru. Itti makoon hoo yaa itti makoo jabbilee loon itti makee jedha. Dabbaleenis dabareen dabballee daabboo yaa dabballee afaan aannanii oolchaan sigla jechuun wal harkaa fuudhanii dhiichisu. Warri kuusaas gamanaan yaa foollee roobaa birbirsi daraaree yaa foollee lubatu na waame yaa foollee jecha dhiichisu. Warri alangee kunis jalaa qabuun wayyaa luba koo of kalii, wayyaa luba koo of kalii, caacuudhaa, komeen dubraa caacuudhaa, baaccuudhaa jechuun hawwii qaban ibsu. Sun ammoo waan tokko ifatti mul'isa. Oromoon abbaa qaroominaa diimokiraasii hangafaati. Sirni wal harkaa fuudhiinsa alangaa sunis diimokiraasii Oromoo kitaaba seenaa keessa qofa osoo hin taane, diimokiraasiin Oromoo kitaaba seenaa keessa qofa osoo hin taane qabatamaan lafarra lubbuun jiraachuu isaa mirkaneessa. Diimokiraasiin uummata keenyaaf yaada alarraa ergifatame miti. Muuxannoo seenaa, duudhaa mootummaa fi falaasama jireenyaa keessatti gaggeeffamedha. Sirni sun ardaa jiilaa dhakaa kooraatti gaggeeffamuun isaa hiika seenaa addaa qaba. Bakki sun yeroo dheeraaf hacuuccaa, saamicha, buqqeensaa fi dhiibbaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa ture keessatti yaadatamaa tureera. Haa ta'u malee seenaa keessatti hiikni iddoo tokko akkuma turetti hin hafu. Hawaasni ni jijjiirama, yeroon ni jijjiirama, hiikni bakkaas ni jijjiirama. Bakki yeroo tokko hacuuccaaf ukkaamsaa Oromummaa keessatti yaadatamaa ture har'a qaroomina siyaasa Oromoo addunyaatti agarsiisuuf waltajjii ta'eera. Kun sirna tokko kabajuu qofa miti. Hiika sirnaa jijjiiruudha. Gadaarraa gara gadaa biraatti ce'uu qofa osoo hin taane seenaarraa gara egereetti ce'uudha. Sirni gadaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2018 irraa kaasee mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa yuuniskootiin bakka bu'aa hambaa kiliyaa dhala namaa ta'uun galmaa'ee jira. Gadaan quufaa gabbina.